Kalian kau beli? Amma gara semua kita pergi. Oh, bukan aku bakal. Oh? Waktu berjalan jalan tak cuci mana jalan ada apa? Mana foto foto? Kalau begitu kalau makan nasi tak. Obboleettiin durbaa tokko jirti nyaata kanaa yoo maqaan ishee Almaas jedhamti. Obboleettii keenya Almaasiidha birrii kana isinii qopheessee akka isin nyaata nyaattan kan godhe. Waaqayyo ishee eebbisuu jedha. Waaqayyo ishee eebbisuu jedha. እግዚአብሔር እሷን ይባረክ በሏን ጊዜ እግዚአብሔር እሷን ይባርክ። ይገሙት እግዚአብሔር እሷን ይባርክ። አልማዝ የምትባል ሂቴ ነው ይሄ ያዘጋጀች። obboleessa keenya kanatti waa waaqayyo keessa ishee bushe hojjettee ergitee ishee qopheesse liid gochaa kan jiru obboleessa keenya Isaayyaasidha. Ani immoo gaggeessaa waldaa amantoota lubbuu oolchaa addunyaalessaa magaalaa kanaati. Waldaan keetti gaggeeffamaa jiru waldaa amantoota lubbuu oolchaa addunyaalessaa magaalaa Bishooftuuti. Akkasuma obboloonni keenya gargaaramaa jiran kun kan dhageessan alaaf keessaa dhagaa kan jirtan qophii akkasii kan qabdan obboloota keenyaatti wal quunnamtanii rakkattoota gargaaruu kan barbaadan namoonni kun bakkee jiraatu wayyaan boggara gannaatti deemaa waan jirruuf
wayyaan isaan barbaachisa. Laastikii isaan xaxatanii keessa buluu danda'an isaan barbaachisa. Hin danda'ama taanaan immoo Waaqayyo yoo jedhee lammiin keenya lammii isaa bira dhaabachuudhaan waan beekamuu fi lammiyoota kana bira dhaabannee mana ijaarreetti gashin abbaan jedhu yoo jiraates kallattiin namoota kana wajjin wal quunnamsiisuu hin dandeenye. Adaraa isiniin jenna alas kan jirtan keessas kan jirtan wanta Waaqayyo barbaadu lubboota iji namaa irra hin jirre waan nyaatan kan hin qabne waan uffatan kan hin qabne garatti adeeman kan hin qabne aduun na gubedhanii manatti kiyaa baqatan kan hin qabne bokkaan roobaa jedhanii lafatti kiyaa baqatan kan hin qabne namoota akkasii waldaan kiristaanaaf barbaadaa isiniin jenna. Waaqayyo isin haa eebbisu. እግዚአብሔር ዘመናችሁ ይባረክ። gara ወንድሜ ኢሳያስ ሳልፋለሁ ክርስቲያናዊ አቹ አቡንተስ አቹ ማሪያተስ ነነስ ትገርጋር ግራ እንጀሮ ነምን ወጣው ወንጀል አቶ ብለተ አርሴናል እንጀራው እንጀራ አቺላ በተው ክርስቲያናዊ ጋር ፍራንኮ አባከ ያቆንቱ ማነጀራ እንጀሮ አላራፍ ዋና ፈተው ይራፍቶ እንካም ነው ቲውንዶ ከስሩ እንዲ ዋንተ ከንካም ነው እንት ala bulla bokka keessa jirra amma karaa gannaa deemaa jirra waan afannu qabnu waan gubbattu fannillee hin qabnu warri nu gargaartan nu gargaara tole kan kana godhe biyya alaarraa namoota beela'an namoota iddoo bulmaataa hin qabne iddoo jiraatanii waan mana kiraa kaffalan kan hin qabne waan uffatan kan hin qabne jiru hamma humna kootii immoo garaan isaanii nyaatee kan beela'u jira waan ta'eef agammadanii nyaata hinaa eebbisanii jettee buleettiin keenya Dubaay kan jiraattu Agalee keessan ol kaasaa eebbisaa. almaas waaqayyoon si'aa kan bikka jirtutti nagaa fi fayyaa si'aa kan waaqayyoon si'aa gargaaru akkuma nu nyaachiste nu qubsiteeti waaqayyoon bikka jirtu nagaa fi fayyaa si'aa kan as eebbisa rabbi fayyaa si'aa kan fayyaa xeenaa si'aa kan rabbi akka quufnetti quufi dhimee si'aa kan dhimee xeenaa si'aa kan jiraadhu ayyaanaa ta'e. isin maal hojjettu akkasii wancoota addaatanii jiraatu okee gaariidha mee obboleettii keenya almaaziin akka kanattiin kanii biyya alaa teesse namoota beela'anii beelanaa baasii jetteetu gara keessanitti nu ergite jechuudha waldaa kana keessatti kan walitti si qabnee fi waldaa lubboolchaa keessatti kan walitti qabamtanii fi isheen achii dhaqee nyaachisaa obaasaa haquufanii namni tarii beela'aniiru jennaan asinitti dhufne asinii fi kana waan xinnoo kana goone jechuudha. Kanaafuu eebba maanguddoo gaariidha waan ta'eef obboleettii keenya almaaziin nuuf eebbisaame. Waaqayyo ishee hojiin ishee oola guddatu. Warri kun guddatanii bokkaan gammachuu haa roobuu achitti lafa isheen jirtutti fuulli Waaqayyoo gara isheetti adeemu. Afuurri Waaqayyoo gara isheetti adeemu. Tole raajii Yaaqoobii akkasuma paasterii keenya hangafa keenya geggeessaa waldaa keenya akkasuma anaan akkasuma isa kanas nuunis nu eebbisaa eebba keessa hin barbaanne. Hunduma keessa Waaqayyoo eebbisu.